Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyaa akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii obboleeyyan fayyaa har'a waan ajaa'ibaa waan nama islaamaatti irraan tolle waan dhagiyuuf hin bareedne tokko micaata namni hundi ni beeka. الجنة لدل وانت موسيقى قديستي موسيقى تبدي نمني ودني بيت نجي يادا ما كان سي حلا تركي جاني نباسي مجانتون عمري سي تقوتيني وانا كموسيقى خنا جولي تبجيزو في وان غاري جولي جيتشو في خنا جيتشون بيكم جيتشو عربا خيست جيتشو في Oromoo damaa fira dubbattan jiina jechuuf hin jaa. Mucaan tun amma yaani fannaana beekamaa taatee jirti gaa wallistuu artistii beekamtuu taatee jirti guddattee jirti jechuudha. Intalli tun ummaa isiiti. Abbaa isiitii fi ummaan isii gargar bahaniiti. Abbaan isii haadha isiitirra fuudhe. Qisaa isiiti man isiniif himuu fi beete. Irra fuudhee mucaan tun isii xiqqoo raaqastee yaani abbaan isii akka isiin qaraatee koolaayinaan qaraatu fadha. Haati isii garuu isiin ilmoo xiqqoo ulii waamee eeggatti haa qaraatii teessee barattuu jetti. Mana qaraatii deeyitee haa barattu jetti. Inni abbaan isiitis maaliif yaani muuziqumaa fi maallaqa isiin fidduu fi kana yaani artistiin biyya biraa maallaqa ni qaba akka artistii keenyaati miti artistoota keenyaati miti akkasitti abbaan akkas fadha. Haati garuu barattee akka bakka geessuuf mana qaraatiitu madheeyitee akkasan feeti. Akkasitti yaalmi mucayyoon tun amma guddattee san hundarraa hubaatee qaraatii sanis akkuma abbaa haadha isii dhiistee haatinii fi abbaan isii wal kasasanii haadha isii dhiistee gama abbaa gortee jechuu abbaa isii fuusistee abbaa isii jala gortee qaraatii soolaayinuma saniin fixattee amma eebbifamtee jirti. Bara 2020 kana eebbifamtee jechuun isiin wallee babbareedduu taphattee ijoolleedhaafis nama guddaafis ati amma alaa kullee haala uummata weewee jiru kana keessaa akka arabaatti sadarkaa tokkoffaarra jirti. Maaliif isii umriin isii xiqqooti artistummaa eegaltee ammallee akkasumatti itti jirti. Yaani bakka guddoo isiif qaban jechuu arabni hundinuu. Faranjii mattaluu akka muuziqaa ammayyeessuu kana isiin amma eegaltee jirti jechuu. Osuma isa namni haacinaan nama arrabsuutiin isiin eegaltee jirti jechuu artistii beekamtuu. Maaltu dhufee mucaan tun haadha isii bira gaafa jirtu waanuma muuziqaa taphatte kanarraa maallaqni biratti hafeef. Ummaa isii biratti. Hammaan isii tana haadha isii tana biratti maallaqni hafeef. Suuraan tun illee hin turre tanuma dhiyoo tanaati. Maallaqa kuma riyaala suujii 200 haadha isii biratti hafeef. Amma mucaan tun ummaa isii haadha isii dhalte. Baatii 9 gara deemteeni baaddattee waan meeqa keessa dabartee haati tun illeenuu yaani akka isiin itti namuma ilmoo dhaleetu maana haadha beeka. Saniifuu amma mucaan tun haadha isii maallaqaa jettee maallaqa addunyaan guutamne kana waan addunyaa yoo lafa buute baddu sanaa jettee ummaa isii tan akkatti isii feetu. Tan isii dhaltee guddiste taasiin keessa laa suuraaleen tun abbaa isiitii fi isii faadha. Google keessa odeeffannoo argitan gaafa isiin kutaa 8 irraa wanta fudhattu kan ministirii fudhattu suuraan tun akkasina fakkaattee ministirii gaafa fudhattu ministirii jaammoo maal jaaniin gaafa sanii alaa kullee gaafa isiin kutaa 8 irraa baatu. Amma isiin illee jijjiiramtee jirti. Jijjiiramtee guutuun injoo shakli osoo hin ta'in ummaa isiititti achumaas jijjiiramtee ammatuma 3 kana keessatti bara 2017 irraa eegaltee haga 2020tti
yaa'ii waliif jiran jechuudha. Amma mucaan tun gabaabdumatti haasaa isinitti hin dheeressu ummaa isii intala islaamaati isiin maqaa islaamaa himatti akkasitti hiitee mana hidhaa jirti jechuudha haati mucaa tanaatu. Haadha isii tana siin geesse guddistee beeka sababa haadha isiititti waan kana hunda argatte jechuun addunyaarra namni isii fiduuf sababa itti ta'eef rabbiin osuma fidu sababni haadha isiiti. Mucaan tun haadha isii hiitee jechuudha mana hidhaa umrii waggaa 2 itti murteessan haadha isiitti. Amma narraa haa buustu jechuun waan siiniin kannaa fi haadha haraana baastu jetteeti ummata islaamaa anaa dirmadhaa jettee kadhachuu jirti. Rabbiin haadha teessan jannata haadha teessan jalaan jannata harkattanii jee. Amma mucaan tun maqaa islaamaa himatti haadha isii akkasitti hiitee mana hidhaatiin jirti jechuun obboleeyyan kiyya. Mee obboleeyyan kiyya ilmoonii fi cimimmatanii dhalan. Ilmummaan ati dhaltee akka isiin bakka guddaa geessu feetuuf hogguu ummaa isii dhalte fuutee mana hidhaa geessitu. Maaltu nama dhaggeema obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya maaliif waan afaan arabaatiin jira waan jechuun waan deemu jira yoo dhaanee fi kana khabir tokkos nu fidi waan bira maali waan arabaa kan hedduu jira beete waanuma nama maqaa islaamaa himataa jechuu yoo dhaanii fidi jettan khabira isinii fiduudhaaf nin qophaa'a kanatti inis ilaala jechuu kiyya amma maaliif amma namni keenya waan walirraa haasa'uun tanaa waan hin taane tana jee nama tuffata. Maaliif namni kanaa miti filmuma namni laalu kanaawu waan boru dhufuu deema har'a akkasii dhufuu deema jaanii irraa haasawanii saniif jecha yoo akkas jettanis kamee waliinuu garraa saniif obboleeyyan kiyya midhaan tun akkasitti haadha isii hiitee amata 2 haati isii mana hidhaa jirti riyaala suudii 200 jecha haati isii hidhamtee mana hidhaa jirti hin baasu yoo jirti sanuu haateessu. Maallaqaniin kanaan baasii inaa kadhadhaa jettee iyyachuu jirti dhaga'uuf ittiin jiran. Dimokiraasii jennaan gaa dimokiraasiin haadharraa illee sodaattu akkasitti haati dhaayitee jirti naan ajaa'ibinaa gaa okkee maaliif jennaan ummati filmii boru deemu arrasiif haaseeti namni kuma meeqaa waliin ilaala jechuun waan boru dhufuu deema gaa bas waanuma daruuriyaa takka irraa fuudhanii haasa'uudhaaf maaliif waan akkana haasofte jettanii naan ajaa'ibinaa dhiifamaa wajjiniin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.